Ariyatti ani fi sooreni boqqolloo kana tomaatu irra duraanii mooyyeetti gadi naqne. Isa gamaa gamana dhaabanne qabne isa goonu sana isa yaadadhe isa na yaadachiisanii mooyyee keessa na kaanina tuman jettu malee nistuu ko nama nagaatu na reeben jettan tokko gaafa na godhu tokko moo harka jiifatan itti fakkaata irra maalittan of beekan baay'ee mamiidhamte kan marge dhiisi namitti inistu dhiisaa kan inistu madaa kootti buutanii waan biraan nan dubbachiisina iji kee inni kunis hin argu kam inni kun hin argu lakkisaa maal kanatu hin argu kanaan ilaalaan jira akka kishaafaatti kaadheeni kanaan hirreebamtanii isinis inistu sammuu isin reebanii goota jaarraa 21ffaatti jaalalaaf gatii baase haadha manaa hambisuuf du'e haa ta'u wanta di goote gaariidhaan kan hin jedhu maallaqa kanaa fudhatanii erga sheerkaa baafte dhiisuu sirra ture. Maali isin abaluu isaa hin barreemisiin nama kana dudduuba jiru. Neenna ta'uti maallaqi kuni akkasittiin nagaamas bira buluunsaa waan tokko. Jaarsa immoo waameera dhufaa jiru mee warra akkas godhee waan hubatte qabda. Maali eessaa argita si ajjeesanoo. Imimmaan inni kun naan bo'u inistiraaktarii ija tokkoon hin bo'u jedheenni isa malee waan nama borsisuudha. Maali gamtaa akkana godha? Gamtaa akkana godha? What a generation. Gamtaa isa kam? Gamtaa makeenya ka inni gaarii ma yaadeetu inistuu koo qarshii cidhaa kana maatii masheetu ispoonsarii isin godhuu qabuu naan jedhe. Isa fideetu jara kan akkas godhaa warri eegdonni isaa maal beekuree kana gamtaa wajjinan wal cicciniinaayyuu wajjinan jiraadha. Harree wal dhiittee fi ilkaa wal irraa hin cabsite. Kunoo irraa cabsite kam? Si cabsite kaa kunoo? Si dhiitte kaa kunoo amma gamtaan ija si keessaa baasis caccabse. Kanatu fuudha. Kanatti heerumti ammatiyyaa. Isa miti. Reeffattee heerumti. Eegduu isaatu xiqqooma akkas afaan keessa wal baanee akkasuma aluma tokko isaa akkas qoqophaa'uun argee achii booddee kunoo yeroo kana natti ka'anan of baree yeroo kana natti ka'an harka kee ol qabi yeroo jedhanan dhaga'e. Ayirko. Hinduu taamati mucaa kana. Dhiisi mucaa kana si ajjeeftii jedhee sitti meen dadhabe du'aa keetu deemee fuudha. Na wareegama. Xiyyaa koo biraan irrattan du'a. Gamtaaf xiyyaan lama ta'anii si ajjeesuun mari'achuu danda'u ani hin beeku sana. Isaas. Inni fan fakkaata. Dara waan tokko akka dubbanne gootummaadhaan nan dhufe akka dubbanne waan. Ajjeeftee dhufte. Dhiisaa. What a generation. Dhiirri immoo yeroo akkasii qoramtee dabarti. Dhiirummaan yeroo akkasii keessa mirkanoofti. Egaa kabajaan wanta kana naa kennaa fi anarkii tokkoon hojjetu ishii tokko isin hojjetu dogoggoree akkan isinitti hin laanne. Mara kun qabu. Amma naaf galee. Egaa ilaaleera. Mucaan kuni qaxaleedha isinitti meera. Saafoo maaloo irkoo jedhee ka'ee jennaan lafitti qaban hin jiru. Kunoodha. Isii kenneeranis. Amma naaf galee. Intalli kiyya maaliif akkanatti akka ishii si jaalatte dhugaa waaqaa amma naaf gale. Edaa ana si keessatti agarte. Isinis akkuma kooti. Erko. Alaa abbaatiyyaa. Mucaan kun egaa kunoo akkas ta'ee waan goonu iyyuu hin beennu. Dhuguma jaalala. Hindueefi. Dhuguma siif mala. Jaalala ishii si qabdu sun dhuguma siif mala. Dhugaa waaqa. Maal taataaf ejisaa kunoo harkisaa. Garuu kana hunda of wareeguun qabdu ture. Egaa amma kanas ta'e san marakkina hin qabu. Hanga dhumaatti si yaalchisa. Cidha keessanis waa takka hin dhiphatin. Waa takka hin dhiphatin maallaqni ati deebiste kun qofti ga'uu danda'a. Yoo hanqates harka walitti rukutuu barbaadeen maal godhu? Sumaan barbaachisu. Humaan barbaachisu. Dhuguma jaalattaatis ishiinis dhugumaas si jaalatte. Beektaa yeroo baay'ee dhiirri intala jaalatu keessa haadha barbaada. Intallis dhiira jaalatu keessatti abbaa barbaadde. Ana si keessatti agartiiti. Maal jechuu barbaadanii inistiraaktar? Ilaamee atoo gootummaadhaan keessa dabartee kan diinota kee daattee akkas gootee dhuftee maal godha isaan walumattaniittu? Ilaamee koloneel abbaatiyya. Ani sadarkaa manin qabu malee waan jabduun hojjedheen dhugaa dubbachuuf isa nama kana rukutame argitanii isa kana argitanii xiqqoodha kun wanti natti aggaamamee ture akkan jiraadhuuf hin ture.
Angaruu jalqaba yeroo naqu nama 14 turan. 14 yeroo turanii lama lamaan kutataan kan isaan natti waraana natti labsan jechuu dandeessu. Achi isa dhufanii nama lamatu dhufe kutata jalqabaa nan keessummeessa. Nama lama dhufe nooraan jedhe isaaniinis nan keessummeessa. Nama lama taanu dhufe nan keessummeessa isaaniinis. Kan natti cime isa dhumaa namni lama dhumarratti yeroo hafanii warra kana lafarra rukutu jedhee yaadega. Maaliif itti baraniiroo jedheen xiqqoo ol ka'een si'a lama sadii ergan galagalee booda lafannan qubadha jedhe sanan seentii 17 dogoggore akkas yeroo bu'uuf jedhe. Iddoo biraa bu'ee xiqqoo kolonii tan bu'e kolonii manaatti bu'ee kana nan miidhame achi booddee garuu akka bunaatti natuma.